daawwattootaa fi hordoftoota keenya kan daawwachaa jirtan Egeree Wood. Egeree Wood share, like, subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan dhaamsa keenya kan ulfinaa fi kan kabajaati. Egaa guyyaa irraa kana akkuma beekamu seenaa gabaabduu magaalaa Galamsoo isiniif qabannee dhufnee jirra. Hanga dhuma viidiyoo keenyaan waliin turaan dhaamsa keenya kan ulfinaa fi kan kabajaati. Magaalaa Galamsootii fi moggaasni maqaa ishee seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Haa ta'u garuu hamma danda'ametti gabaabsinee keessaa fuudhuudhaan isiniif dhiyeessuudhaaf ni yaalla. Hanga dhumaan waliin turaan dhaamsa keenya. Lafti tun maqaa kanaan yaamamuu kan eegalte erga warri qaalluu naannoo san qubate irraa kaasee jechuu ni dandeenya. Weerara Minilik dura ona warra kanaa keessa heddumminaan galmi qaalluu akka ture ragaan afoolaa fi ragaan barreeffamaa ni jira. Karaa biraatiin dur magaalaan Galamsoo teessoo galma shanan bokkuuti. Kanaaf Oromoon ituu miriiga keessatti akkana jedhaniif. Waajjiraan Qunnee galee, bokkuun Galamsoo galee, alangaan Asaboot galee, afaan qoricha galee, shananuu waatu jala galee jechuun mirriigu. Akkuma beekamu Oromoon ituu dhaamsa dabarfachuu barbaade hunda mirriiga keessatti waliif dabarsaa turan. Bifuma kanaan mirriiga keessatti Galamsoo teessoo warra qaalluu tahuu ishii yeroo ibsan akkana jechuun ibsu. Hidhabuu booruu anduu beerree daadhii jiillee kallachaan Galamsoo galee namni mana himachuun beeyne himanni isaa ulee jechuudhaan mirriiguu turan. Beerree fi hidhabu lamaan warra qaalluu yeroo tahan jaarraa 16ffaa dura warri qaalluu kun naannoo magaalaa Galamsoo kana keessa qubachaa akka turan ragaa barreeffamaa tokko dhiheessuu ni dandeenya.